jireenyi nama tokko ta'ee utuu jiru eenyummaan isaa iddoo 3-4-5tti tatamsa'a kan ta'uu danda'a. Jireenya tamsa'a, jireenya integrity hin qabne, jireenya tamsa'aadha. Waan qabuuf, waan gadhiisu, waan hojjetuuf, waan dhiisu, waan itti bobba'uuf, waan irraa of qusatu kan wallaale ta'a jechuudha. Namni integrity qabu kuni, jechi integrity jedhu kuni jireenya sassaabamaa, jireenya walitti qabamaa kan qabu jechuudha. Jireenya integrity qaba. Waan hojjetu beeka, waan hojjetuuf beeka, jireenya isaa beeka, waan jiraatuuf beeka. Integrity akka nuyi qabaannu godha. Vision is the source of personal integrity. Second, vision is also a source of integration. Nama lama kan walitti fidu, nama sadaffaa kan itti dabalu, nama arfaffaa kan itti dabalu, nama shanaffaa kan itti dabalu integrity dha. No, vision dha. Vision is a source of nationhood. Amma saba tokko ta'uudhaaf illee, sabummaa keenyaaf illee madda kan ta'u mul'ata nuyi qabnudha. Okay. Amma namoonni tokko Oromoodhaanii kan jedhu yoo waa'ee Oromummaa ta'e Oromoodhaanii, Oromoon maalii kan jedhu namni waa'ee Oromummaa mul'anni isaa adda adda. Vision, the opposite of vision is division. Vision or division. Divisioning kuni garaagarummaan, maddi garaagarummaa mul'ata garaagaraa qabaachuudha. Mul'ata garaagaraa qabaachuudha. Where there is no united vision, there will always be division. Divisioning kun immoo it can be a personal division or integral division or communal division. Community gargar baasaa jechuudha. So visioning kun baay'ee waan murteessaadha. Namoonni kallattii sadiitu jira. Namoota sadiitu jira. Namoota garaagarii sadii. Namoonni tokko no vision warra qaban jiru. Warra mul'ata baay'ee hin qabne. Amma piramidii kana yoo fudhattanii ilaaltan piramidiin kuni dhiphataa adeema. Gajjallaansaa bal'aadha. Namni baay'een sadarkaasa kamirra jira? Sadarkaasa no vision irra jira. That is why we have very few leaders and millions of followers. Namooti baay'een duuka bu'oo kan isaan ta'an, namoonni yartuun hoogganaa kan isaan ta'an maalirraa kan ka'e warri hoogganaa warri mul'ata qaban hoogganaa ta'u. Warri mul'ata hin qabne immoo duuka bu'aa ta'u. Namoota bifa sadiitu jira. Namoonni tokko no vision, visionii man qaban. Kanaaf mul'anni kee maali? Duuka bu'aa ta'uudha. Warra mul'ata qaban barbaadee duukaa bu'uudha. Namni mul'ata hin qabne mul'anni isaa maalinni duuka bu'aa ta'uudha. The greatest leaders are people with complete vision. Complete vision jechuun maal jechuudha? Waan sadii. Ani mul'ata guutuun qaba. Namni jedhu waan sadii qaba. Barreeffadhaa. Tokko. Namni mul'ata guutuu qabu inni jalqabaa current status isa jennu yookiin immoo haala amma keessa jiru beeka. Inni lammaffaa complete vision namni qabu hagayya 2016 yookiin immoo hagayya 2024 waggaa har'aa eessa akka ga'uu barbaadu mul'ata waggaa har'aa mul'ata waggaa tokko caliilaaf taliila qulqulluusaa qaba. Qabaachuu isaa maaliin beeknaa? Barreeffatee, qopheeffatee, maxxanfatee of fuuldura kaa'eera. Iddoon amma jiru maal jennaa? Current reality. Current reality. Haala amma keessa jiru. Or point of departure. Tuqaan isaa inni lammaffaan maal qabaa? Aspired future. Yookiin immoo hegeree isaa isa waggaa dhufu immoo beeka. Inni sadaffaan immoo maal beekaa? Ka'umsa isaa beekaa, galma isaa beekaa, karaa ittiin achi ga'u immoo beeka. Karaa ittiin achi ga'u immoo beeka. Namni kana sadan qabu mul'ata qaba jechuudha. Complete vision. Point of departure, point of destination, and the process or the passage.
karaasaas beeka. Waaw namni akkasii hoogganaa ta'uu danda'a, nu dura bu'uu danda'a. Haala nuyi amma keessa jirru xiinxalee gamaagamee calalee haala isaa qulqulleeffatee beeka. Haala nuyi keessa jirru qaama kamiin beeka? Emotionally, spiritually, intellectually, financially, physically, morally, relationally, visionally. Current reality keenya qulqulleessee beeka. Nuyi as jirra, ijoollee banneerra, as jirra, rakkina keessa jirra, red zone keessa jirra, idaa keessa jirra, ba'aa keessa jirra, booddeettafummaa keessa jirra, kufaatii keessa jirra, rakkina kana keessa jirra, haala kana keessa jirra. Plus immoo carraa kana qabnaa, humna kana qabnaa, dargaggeessa qabnaa, qabeenya qabnaa, qilleensa gaarii qabnaa, lafa qabnaa, biyya qabnaa, humna qabnaa, dandeettii qabnaa, tokkummaa qabnaa, afaan qabnaa, aadaa qabnaa, seenaa qabnaa. Waan qabnus waan hin qabnes hundumaa qulqulleessee beeka. Lafa har'a jirru beeka. Waggaa dhufu garuu yoo cimnee jabaanne as ga'uu dandeenya. Kana ijaaruu dandeenya, kana bituu dandeenya, kana gochuu dandeenya, kana horachuu dandeenya. Isa jedhu immoo as kaa'ateera. Sadaffaa irratti karaan isaa immoo kana. Karaan isaa immoo kana. This is how to connect. If you have these 3 points, pointii kana sadan qabda yoo ta'e mul'ata qabda jechuudha. Namoonni tokko tokko mul'ata qaba jedhu. Maa inni mul'anni kee? Hakiimii cimaa ta'uudha. Attamittiin taata? Hin beeku. Har'a hoo eessa jirtaa? Baay'ee hin beeku. You don't have a complete vision jechuudha. Kanaafi namni mul'ata hin qabne, warri mul'ata hin qabne hin badu. People without vision will perish inni jedhamu isa kanaafi hin badu.